jirtu maatii keenya maatii kaasushoo nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan baga jiraatanii jiruunni akkam isin biratti nu biratti hunduu bareede galata waaqa arra sigaa deebinee dhufnee jirra arra seeti jirra beekama kushiinaa jirra jechuudha kushiinaa jirra arra maalan qabadhee dhufee hojiirra jira garuu sila guyyaa darbee guyyaa tokko kushiinatti isin hojjetteen ture viidiyoo baay'ee keessan jaalatanii maaloo bal'attumee kushiinaa baay'ee irraanee biyya arabaatitti bareedduu san malee tanan agarru bishooftuu tanan agarru bareedduu san malee jechaa turtanii innaa kanaaf irraallee bishooftuu tana isin fidee dhufee garuu madaamin akka isin agarre suuta jiraayii arra maalaaf fidee dhufe seeta qamadii jechuudha. Arra qamadii jechuudha dhugaa hojjechaa kan jira garuu inna maalan hojjetan irra hojjumaan laalla kushiinaan jira maaliif seetan yeroo hundaa marbaate aan hojjechaa ture jechuudha wanna hundaa marbaate kushiinaa akkuma isin jedhesseenu baay'ee jechuudha inna maaliif marbaatiin oobarii nurratti qoxxoree mataa teenya akkuma nu godhe mataa kun na go'e waaqa marbaatiin yeroo baay'ee hin baddi sanirra garuu kaffalaa yeroo baay'ee hin baddi jechuudha inna kanaafi maaliif yeroo tokko kushiina fayyadamnee qoraan bitee bakka akka nama kamiyyuu kushiina yeroo tokko garuu wanna biraa osoo hin ta'e akka kennu jiraame daabboo minaa deebisee immoo gizee tokko biddeen amma marbaate anas olchan biddeen halkan keessa sa'aatii 4 ala achitti jechuudha yookiin immoo ganaa boroo saako osoo kuwa tokko hin ta'in halkan sa'a 9 aga 10 kuwa tokkotti yoo tolfame malee sirriitti qoxxora jechuudha innaa kanaaf immoo ani yeroo tokko maaf kushiina fayyadamne kushiinallee fayyadamuun shaggaadha inna kushiinallee fayyadamuun shaggaadha kanaaf siimmoo affeeluu fi siniin garaa qamadii keessaa guuree siimmoo baay'een jaalladhan siimmoon beektanii miti nufuroo jechuudha afaan taaniin warra taanitiin nufuroo jedhama inna kanaaf maaliif isa kati soroorritanii dubartiin akkana soofte maalifanii anis siimmoo yoo nafeelu hojii nafeella koottaa jiree jechuufani siimmoo baay'een jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf kan qamadii osoo hin ta'in beeqalaa jechuudha qamadii beeqalaa walii affeellama miti abbaan akkuma barbaadetti affeellata garuu qamadii kophaatti gochuu hin danda'a beeqalaas kophaatti gochuu ni danda'a akka abbaan barbaadetti jechuudha garuu beeqalaa kophaatti illee dasmana jira qamadii baay'een jaalladhu haa ta'u jedheetumaan itti makuufanii kanaaf har'a koottaa siimmoo nyaatanii warri siimmoo yaaddanii warri siimmoo jaalattan koota biyya arabaatitti qamadiin tun hin jirti garuu akkanatti baay'ee akka Itoophiyaa keenyatti hin bareeddu waan hundaa gochuun hin danda'ama achittis garuu yeroo hundaa haalli namaaf mijatu biyya ofiitti immoo biyya hunda barbaadamna garaan kee dessi jedhe wanta garaan keessan bakka sin hawwaate bakka har'a kana go'ennaan anamma kaleessa go'e na godhe bakka affeeli siimmoo nyaatu na godhe bakka kaleessa galgala si yaade har'a immoo tan ka'e maali ammayyuu ammoo ka'e affeeluu osoo hin taane jechuudha maaliif itti yaadu dursa akkam seetan qamadiin rakkoon qabu beeqalaan garuu galgala zabazzafamee buluu qaba bishaan keessa buluu qaba bishaan keessa yoo bule sirriitti bilchaata jechuudha innaa kanaaf amma kushiinatti kanan hojjechaa jira kushiinan jiraarrasii ganaa dhugaa mana namaa jibbisii jira jechuudha achi deemuufanii hojii qarqaaruu fi garuu amma gizee ana feelladhee kaasuun illee hojiidha hin jiru anaaf mucaa kiyyachaatu jira innaa akkasii kanaaf asiniin jira baay'ee kushiinaa jaalannaa kushiinaa yaadne warri naan jettan ammaa eeguudhaa izuuf ishii hundi keessanuu ni galtanii akkuma hunduma garuu warra kaa kushiina seenuu barbaanne sin jira hundi kun hawwata kushiina maaliin jibbisiistuu tana kan jedhullee akkuma sin aduukaas siniin jedhe sani ni jira garuu akkasin jibbinaa dhugaa ani kushiina jechuudha bakka maragan xaraganii bareessanii wambarii kaanii buna faa keessatti gaddasna jira garuu nuti akka ammaa kushiina keenya kanatti buna illee hin beennu garuu akkasitti dasna jira dhugaa sonaa guuttee jechuudha bakka maragaan kushiina keenya immoo sirriitti bareessa akka argitan kana walalaa jechuudha
Kan bareeda sirriitti garuu amma qaamni keessa gugguute kaa'ee qubatu keessa gugguute asumatti daddarbina kaa'ee kanatti. Kanaaf isiniin jedha maatii keenya isin akkam jirtu naguma hartaanii ofii fayyaa keessanii. Immoo kinoo kana zafamee bulee jechuudha bishaan keessa yoo sirriitti bilchaata waan ta'eef bishaan keessa buleeti. Innaa garuu nan baay'ee seenyuun nyaataa osoo hojii nyaatan malee namni kaasuun baay'ee nyaatu qamadii keessattuu garaan akkubsitii jedha kaasuun quufaa waan ta'eef hin nyaatu. Mucaan kiyyallee ilkaan hin magarsine innaa amma kana dura qamadii itti naanna jechuudha. Qamadii itti naannee booda ammoo beeqalaatti naanna. Maaliif qamadiin dafee hin bilchaatu waan ta'eef. Kinoo jechuudha bishaanillee shakka jedha kushiinaa bardestii kushiinaati. Dafee jira qamadii itti naannaa tokko. Kan nafsee hin qabne humna qabne gubbaarra kaatti kan immoo humna qabdu jala gasseenti. Kushiinaa jira jechuudha. Kan abidda argitanii abidda kushiinaatti akkanatti bareechina jechuudha. Kan jiruun akkana jiruun Itoophiyaa akkanatti bareeddimee ilaala. Maal jettan akkanaa jiruun Itoophiyaa baay'ee bareeddi das nama jetti yeroo tokkotti fayyadamuunis waan nama jiru. Gullichaa tana fa'aa warri yaadatanii. Innaa qamadii kiyyatti naqee fixee beeqalaan immoo qamadiin erga bilchaatee ka'ee booda itti gala jechuudha. Gubbaarraan itti gala. Amma dura silaa bilchaatu laala kan nafsee furdoon jalatti galte qalloon gubbaarratti galte kanatti jechuudha. Innaa kana fakkaataa isiniin jedha warroonni kushiinaa jaallattan immoo waaqayyo nagaa sinaa fidu. Iddoo keessaa nuuf fidu. Bakka qamadiin hin kaasuun sarmeen nyaatu kanaayyuu garaa naaf kubsanaan jedha anamatu nyaata malee inni baay'ee nyaatu waan ta'eef. Bardestiin naafuu una dhoo qayyare malee boodatti xiqqaataa naakinoota akkanaa bakka amma itti qadaannaa nafsee ishii baatutti jechuudha. Bakka waan hojjette sanatti hojjetattee fixxi bakka booda walitti deemnaa. Nagaa nuuf taa'ii booda walitti deemnaa akkasitti baay'ee. Ammaa kanarra ga'ee jira dhugaa akkuma jiree bardestiin itti na jalaa xiqqaatte soorii oh my god bardestiin hin xiqqaatte bardestii guddaatti qayyara malee beeqalli narraa hafee argitanii beeqalaan narraa hafee jira jechuudha. Bardestiin na jalaa xiqqaatte amma qayyaru malee hin ta'u. Naannoo lufan maqee jira kinoo dhugaa sa'aatii meeqannatti fo'atee jechuudha. Koottaa nyaannu mee. Gara beeqalaa nyaadda gara kaanoo nyaadde kaasuun galgala gara hoonatu eenyutu itti gaafatama kaasuun galgala eessa ooltee puup kan gootu naan jedha. Kanaaf garuma beeqalaa nyaadame. Kinoo ga'ee jira mee ilaala akka jiru dhugaa waaqa. Nama narraasisuu mee akkatti bilchaate mee ilaala. Mee ilaala kun amma akka jiru argitanii. Maaliif akkana taaseetan beeqalaani yoo galgala zabazzaftanii bulchitan jechuudha akkanatti bakka bilchaata yookiin immoo waan hin bilchaatu. Galgala akkanatti gu'aa jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee tokko das nama jira. Koottaa haa nyaannu warri jaallattanis isiniin jira. Egaa viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu viidiyoo biraatiin immoo akka walitti deebinutti nagaa naaf taasisan jaalladhaa maatii kiyya hundumaa sinan jaalladhaa baay'ee.